يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جال داسيتو بيك وان كيسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني والدكتور تسيبان أورو وسنين جرا كمنا قادرتو ما شاء الله تبارك الله. مبروك ألف مبروك ألف مبروك جناني مختارين سيدا إسا مرسا سدفا كنو حالة كنان سير آدا ورمولت مكي مكينا اللي نسوجرو إني جيرو دقا فرد يابتي تفايمي qe'ee warraa walitti fakkaatee fardaaf faayamee dargaggeessi kun jala fiigee faarsaa kun ammoo iyyuu makiinaan deema akka aadaa isaatiif faayamee shaashamuu jedhee akkana haala kanaan gadi ba'ee isiniin jedhamu kutaare maashaa Allah tabaarakallah wallahi hedduu namatti tola. Aadaan ofii haala kanaan yoo abbaa ol kaase aadaa ofii immoo fa'u jechuudha. Aadaa sirna fardaatiin heerumuu nama hedduu hawaa nama hedduu jaalata. As keessa ammoo ati jaafee yeroo baay'ee fardaan heeruma ka jettu yeroo baay'ee dhagaa aadaa isiin bareeda kan argite isiniin jedha. Akkasi namni hunduu osoo aadaa fardaa kana akka chaalenjii irra hojjetee isa malee heerumuu didanii jechuu akka duriititti fardi ni deebi'a. Fardi gaariirraa bahee gara akkana shallamamee cidhaani. Osoo wanti godhame wayyaa akka gaarii sanirra gaarii namni tokkichi farda meeqaf fe'amee deemu sanirra kan bareedani maashaallah. Muktaarillee akkana fardaaf faayamee ijoolleen kun jala fiigaa jadiid faate ammoo motoraani makiinaan illee jira. Baay'ee namatti tola isiniin jedha wallahi. Aadaa ofii guddifatuun aadaa ofiitiin boonuun gammachuu guddaan nama dhagama. Baay'ee namatti tola. Ceeni Muktaarii garuu mushurritti hagammaa gadi hin baane mul'ifne yeroo makiinaa keessa seensisanillee garasiin seensisanii ganaa seensisanii beekuu viidiyoo irratti mul'ifne jechuudha. Dura ammoo iyyuu roozaa shakkee ture. Roozaan ka ashwaashilaa jedhaafii jirti dubartoota duubatti viidiyoo irra mul'attee jirti. Suuraa kanarra suuraa nanii isinii laxxafe kanarratti illee kunoota duubaan wanta adii callee adii mataarratti hidhatte sanii achaan dugaras baarjaa fi jala jirtu sanii baay'ee namatti tolti. Viidiyoon illee mul'attee jirti isiniin jedha. Bulummaa akiraa kana eeguma hireen isaanii illee waliin hirra zaqne wallahi. Roozaan tun nama ajaa'ibaa nama kabajamtu nama akka aadaa ofiititti safuu eeggattee bultuudha maashaa Allah. Isatti seerumtee hireen illee walii risquu baattu wallahi baay'ee galata guddaa qabdi. Roozaan tuni akka isatti hin dhagamne dhattee akka obboleetti achi jajjabeessiftee sirbitee fi maashaallah itti fuutee diggistee fi jette baay'ee nama jagnaa nama gameetti yoyti wallahi. Jagnummaa isii duraayyuu maatii isii irratti mul'ate yeroo Yamanii jirtu sanii safuu eeggatu isii abbaan sodaatti. Yeroo abbaan loluun jalaa gajjetti yeroo abbaan tumulleen tumamtii fi viidiyoo isii hordofaa turtanii bakka gara laafitti takkan boottis yoo waallee rakkatti mimmaanee ibsatti jechuudha. Taani ammoo yoo abbaan loluun wallahi akka ijoollee daa'imaatiin mataa jalaa gadi qabatti. Yoo piraankii kanallee irra hojjette abbaan akka tasaa dha'u hin dallantu. Baay'ee intala safuu eeggattu kanarraa kaafee Muktaarii kana durmaa wal jaalatanii garuu tarabbi jedhe malee hin taatu. Rabbii walii isaan lallabu malee hin taatu. Osoo akka jaalalaati isaantu wal fuudha. Haa ta'uuti ka bishaan namaa yoo rabbiin ganama walirra zaqine hin taatu. Haga galanillee wal arganii akkasiin argitan san baay'ee holawwaa turanii wal fuunas jedhanii miidiyaatti isas baasanii hin taane. Ajaja horra ofii fudhatuu fi isiin carraa ofii guddaayyuuf dabarsite kana horra ofii malee itti seentu waan ta'eef wanta warri kiyyanaan jedhe ishee jedhu qabaa ka jettu
wanta isaanii jedhanii wanti abbaan isillee akkuma beekamu bilbilaani pirankis miti jechuudha. Bilbilumaan dubbistee abbaan didee jennaan haaluma sanii Muktaarii himte. Muktaaris achumaan aariin ka'ee mucayyoo fudhatillee ka tasgabbooftee isallee wal qunnamanii akkanatti haala kanaan sargii isaa keessatti shaashan baajettee dabarsaa turte. Baay'ee namatti tolti wallaahi intala gameetti. Intala jagnaa wayiiti jechuu isiin jabduu intalaati. Kan akka baraa osoo hin taane akka aadaa ofii safuu ofii eeggattee bultuudha. YouTube irrattis yoo haasoftus intala safuu eeggattee haasoftu jechuu. Kaisii asuma dhaabnee Muktaarii faayamee fardaan waaw maashaallah farda qaataa fi akkuma aadaa Oromootitti buttaa dur hafe kaasee butee jedhetti uummata mul'isetti ammallee haaluma saniin aadama saniin buttaa saniin ka'ul qabatu fardaan deeme jechuu. Makiinaallee akkuma argitan ni jira, motorri ni jira. Inni garuu kanneen ijaabbanne farda yaabbatee deeme jechuudha. Soddaa hedduu namatti tola wallaahi. Aadaan ofii nama boonsa kunoo haala kanaan faayamee obboleewwan jaaltota maal namni muraasni isa wajjin farda yaabbatanii kuuwwan makiinaa yaabbatanii kuuwwan motoraan kuuwwan lafoo jala fiigaa farda qabaa fi bakka inni fardi mudduuf ta'etti waaw horaa bulaa deebanaa arrii deemtu wajjin buqqifadhaa isiniin jenna. Ilmoo teessanillee ka arginu haa taanu isiniin jenna. Maashaallah tabaarakallah. Rabbi afaan ol isin haa beeksisu. Namatti tolaa. Aadaa duraan hafte akkanatti midhagsanii faayanii haaromsanii as baasuun Muktaar irraa jalqabdee fakkeenya nama iddoo haa taatu. Osoo itti saalfate osoo takkan jedhine osoo nama tokkooti makiinaa hiriirsisee maal jedhee yeroo jalqabaa kanaayyuu farda yaabbatu jechuun ka aadaa ofiitti boonuuf farda shallamee yaabbatee haala kanaan gammadanii fi haala kanaan geettii ofii geggeessa jechuu. Maashaallah viidiyoolee tartiibumaan gadhiisuu edha. Giifti ture isaallee suutumaan as baasuu edha. Guyyama ofii barbaadetti tasaa baasu. Viidiyoon garuu sadarkaa sadaffaa gadhiise. Kan arfaffaa yookaan shanaffaa keessatti mushurriitti isaanii argina jennee yaanna nagaanaa dhuftu. Isiniin jedhaa suuta deema suuta qoreen nama waraanti jedheetumaan inni hangammaa isin baafne suuraa isii malee viidiyoo isin baafne isiniin jedhaa hordoftoota kiyya. Wallaahi Muktaar nama ajaa'ibaati. Waa hedduu waan haarawaa waan dura hafe waa hedduu hojjete jechuu. Haga sargiisaa qophiisaa kanas haaluma aadama baadiyaatiin aadama duriitiin ijoollee hiriyoota yaammatee haala kanaan geggeessee. Muktaaris hanga jalqabarraa hanga dhumaa hojii turanii ijoolleen duraan anaalii ofii keessatti jedhee bultii ijaaratee namatti tolaan keessattuu bakki farda yaabbatan kun wallaahi baay'ee natti tole. Sargii fardaallee hedduu hawwaa hedduu jaaladhallee. Osoo hundi isaaniitu farda yaabbatanii ka jala fiigu kunneenis hamilee isaatiif na fakkaate, qe'een isaanii ammoo dhiyoo na fakkaate. So isaan illee farda shallamanii yaabbatanis fardi odoo baay'ate hedduullee namatti tola. Haa ta'uuti yaaluma kanattuu fakkeessuun baay'ee nama dinqisiisa. Isiniin jedha Muktaar kenna horaa bulaa deebanaa 2 ta'a ciisaa 3 ta'a ka'aa isiniin jenna. Ofeetan lakkuullee argadha. Akkasii warroonni ganaa fuutan warri singilii shamara ta'e dhiira ta'e akka Muktaarii kana aadaan heerumuu fi aadaan fuudhuu yaalaa isiniin jenna obboloota kiyya. Aadaan ofii hedduu miidhagdii hedduu namatti tolti. Ka ofii qaamaan keessa argamanii geggeessaniis ijaanuu yoo asii ilaaltan hanga isin hawwisiisu namatti tolaa isiniin jedha. Aadaan ofii nama boonsaa keessatti illee aadaan ofii hin moofatu. Kan moofatee irra deebanii akkan haaromsiisan yoo jedhan tokkollee fakkeenya nama jalaa godhatee itti aanee wanta isa fakkaatu kanaaf waan isa caalu aadaa ofii ibsatuu danda'a. Kan wanta durii jedhee saalfatullee nama kanarraa ilaalee warroota akka Muktaarii kanarraa fakkeenya fudhatee
aadaa ofii san jaddaduu danda'a isiniin jedha. Warri ganaarra deebitanillee sargii godhatu heddan fardaan godhaa. Warri ganaa heerummoo heddanis yoo akka tasaallee akka kutaar bute kana isin butanis fardaan akka sargii jaarsi keessan isin godhatu. Akkasitti maa isiniin jedhaan gara kiyyaan yoo jaddadaallee ta'e yoo ganaa singilillee ta'e farda malee isiniin jedha. Baay'ee assalaamu alaikum. يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لدى ستو بيك وان كيسة